Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa magaalaa Baabbileetti waaqeffattoonni 82 jalaa hidhamuu isaanii ibsanii jiru. Komii kana ilaalchisuun kantiibaan magaalaa Baabbilee deebii kennanii jiru. Uudii Musaa dabalatasaa qindeeffatee jira. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa Baabbileetti waaqeffattoonni 82 jalaa hidhamuu isaanii ifoomseetti jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee bulchiinsa magaalaa Baabbileetti waaqeffattoonni lakkoofsaan 82 ta'an jalaa hidhamanii jiraachuu isaanii dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa barruu toora fuula feesbuuka dhaabbatichaatiin maxxanseen ibseetti jira. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa barruu gama toora fuula feesbuuka isaatiin maxxanseen dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa Jiddugala Bahaa Wiirtuu Harargee Bahaa galma Baabbilee irraa waaqeffattoonni 79 hooggantoota dabalatee jimaata dabre jechuunis Waxabajjii 20 takka 2024 qaama nageenya magaalaa Baabbileetiin jalaa hidhamanii jiraachuu isaanii ifoomseetti jira. Akka dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa barruu isaa tan gama toora fuula miidiyaa hawaasaatiin qoodeen ibsetti yoo ta'e waaqeffattoonni 72 galma waaqeffannaa Baabbilee irraa fudhatamanii hidhamuu isaaniitii fi namoonni 3 kanneen gaafiif dhaqanis itti dabalamuun walumaa galatti waaqeffattoonni 82 jalaa hidhamanii jiraachuu isaanii akkasumas ammoo qormii sagantaadhaaf qophaa'ee ture qabamuudhaan hanga yeroo kanaatitti waajjira poolisii aanaa Baabbileetti akka argamu dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa ibseetti jira. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa waaqeffattoonni qaama nageenyaatiin qabamanii hidhaman kunneen walgahii mana marii walakkeessa waggaa wiirtuu hordoftoota amantii waaqeffannaa Harargee Bahaa qopheessuuf kan walga'an ta'uudhaa fi horeelee hooggansa Jiddugala Bahaa hooggansa wiirtuu Harargee Bahaatii fi konyaaleedhaa akkasumas ammoo horeelee fi miseensota galma Baabbilee ta'uu isaanii addeesseetti jira. Maqaa waaqeffattoota jalaa hidhamanii kan eere dhaabbanni amantii waaqeffannaadhaa kun gama toora fuula feesbuuka isaatiin dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa eega maqaa namoota na jalaa hidhaman ittiin jee tarreesseen booda ammoo horeelee na jalaa hidhaman jechuudhaan dubbate keessaa 25 waajjira poolisiittii fi waaqeffattoonni 54 ammoo kaambii waraanatti akkasumas ammoo namoonni gaafiidhaaf dhaqan 3 dabalatee walumaa gala ammoo namni 82 hanga guyyaa har'aatitti hidhaa jiraachuu isaanii dhaabbatichi ifoomseetti jira. Xumura irrattis dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa barruu gama toora fuula miidiyaa hawaasa isaatiin maxxansee ture tanaan qaamni dhimmi ilaallatu dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa jaarmaya amantii kan beekamtii qaama seerummaa qabuu fi adeemsa seera biyyaa kabajee sossoo'u ta'uu isaa hubachuudhaan mirgi amantichaatis eegamee hooggantootaa fi waaqeffattoonni jalaa to'ataman kunniin gadi lakkifamuudhaan hojiin idilee galmaatis akka itti fufu cimsinee gaafanna jechuudhaan barruu toora fuula feesbuuka dhaabbata isaatiin maxxanseen ifoomseetti jira. Komii kana kan ilaallateen ammoo kantiibaan magaalaa Baabbilee obbo Ahmad Najjaash Abdurmaan gama isaaniitiin dhimmichi dhimma amantaa kamiyyuun kan wal qabatu akka hin taanee fi namoota beekamtii qaama mootummaatiin ala akkasumas ammoo namoota seeraan ala baay'inaan bakka tokkotti walitti qabamuudhaan konferansii qaamni mootummaadhaa hin beekne adeemsisaa jiran to'achuu isaanii ibsa miidiyaaleef dhimmicha irratti kannaniin ifoomsaniitti jiru.